barbaachisummaa isaa argineerra garuu akkuma faayidaalee qaboonni tokko miidhaa isaas qaba. Miidhaan isaa hoo maal inni ka jedhu isas wojjiin ilaalleetiin jenna. Mee miidhaan isaa hoo maal inni social mediaan maal nu miidhaa akka wangeelaatitti miidhaa maal qaba? Jaafee baay'ee barbaachisaadha sunni rooba. Jaafee baay'ee barbaachisaadha kan amma kaaftee akkuma duraan jedhe itti fayyadama keenya irratti hundaa'ee miidiyaan hawaasummaa kun miidhaas bu'aas qaba. Bu'aasaa gabaabsinee kan ilaalle yoo ta'u miidhaa isaatti yeroo dabarru miidhaan isaa tokko araada ta'uu danda'a. Araada ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni miidiyaa hawaasummaa kanaa akka malee fayyadamurraa kan ka'e yoo utuu hin fayyadamin sa'aatii tokko sa'aatii lama turan akka nama tamboo xuuxaa ture tamboo dhabeetti kan jeeqaman jiru jechuudha. Kan jeeqaman kan uummatan kan nagaa isaan dhoowwatu jiru jechuudha. Kan guyyaa tokko miidiyaa hawaasummaa kanarraa fagaatee ooluu hin dandeenye namni jira. Haga sanaatti yoo deeme suni miidhaadha. Miidhaa caaludha sun. Kanaaf akkaataan nuyi itti miidiyaa hawaasummaa kana fayyadamnu amma araada nutti ta'utti amma dhukkuba nutti ta'utti ta'uun irra hin jiraatu. Daangaa isaa eeggachuutu irra jiraata. Daangaa isaa darbuun irra hin jiraatu. Gama kan biraatiin miidiyaan hawaasummaa kun itti fayyadama isaarraa kaasee namoonni adda addaa fincila adda addaa irratti akka hirmaatan yookiis immoo yakka irratti akka isaan hirmaatanii fi kan isaan kakaasu jira. Sababiin isaa achirratti waa barreessuun salphaadha. Achirra waa kaa'uun salphaadha. Kanaaf wantoonni achirra keenya yookiin wantoonni namoonni kan biraan achirra kaa'anii dubbifnu yookiin arginu suuraan nuyi arginu guyyaa guyyaatti wantoota yakkaajuu wal qabatan ilaalaa yoo adeemnu dubbisaa yaada kennaa yeroo adeemnu keessa keenyattis miira yakkaatu uumamaadha kan hin adeemu. Utuun beekin hirmaattuu yakkaataa adeemnaa jechuudha. Yakka kanan jedhu kana cubbuus jechuu dandeenya. Akkasuma wantoota cubbuu ta'anii wantoota qulqulluun taane wantoota kiristaanummaa keenya miidhuu danda'anii achirratti arguu waan dandeenyu dubbisuu waan dandeenyuu fi gara sanatti harkifamu sana keessatti hirmaachuuf qooda fudhachuun salphaadha kan inni ta'u miidiyaa hawaasummaa kanarratti. Gama kan biraatiin salphaatti iddoo itti nama doorsisan iddoo itti namaan doorsifaman ta'uu danda'a miidiyaan hawaasummaa kun banaadha waan ta'eef namni kamiyyuu waan si doorsisu sitti arguu danda'a yookiin immoo atis salphaatti namoota kana doorsisuu dandeessaa jechuudha. Kana keessatti namoonni hirmaatan jiru karaa adda addaa maqaa jijjiirrachuudhaan maal jechuudhaan warra hirmaatan jiru. Gama kan biraatiin namoota kan biraa wajjiniin ofii kee wal bira qabdee ilaaluutu dhufa. Namaa wajjin ofii kee madaalta. Ergaa namni barreessuuf ergaa ofii keetii barreessu akkatti yaadduuf akkatti namni kan biraa yaadu wal bira qabdee ilaalta. Sanas gaarummaaf fayyadamuu hin dandeessa garuu yeroo baay'ee miidhaadhaaf yeroo nuyi itti fayyadamnutu jira jechuudha. Kan kootu caalaa, kan abaluutu caalaa jennee dorgommii keessa miira dorgommii keessa yeroo nuyi itti gallu jiru. Gama kan biraatiin miidiyaan hawaasummaa itti fayyadama dhugaatii nama macheessanii kana ol kaasuu danda'a. Yeroo baay'ee dhugaatii nama macheessan akka beeksisaatti akka maaliitti akka waa inni faayidaa qabutti akka gootummaa ta'etti akka dhiirummaa ta'etti miidiyaa hawaasummaa kanarratti yeroo darbu namni irra deddeebi'ee yaada isaanii kennee isaan ilaalu dhuguma gaarummaa qabaa dhuguma isaa dhugaatii nama macheessu fayyadamuun dhiirummaadha gootummaadha jedhee yaaduu danda'a jechuudha. Sanaan gara sanatti kufuu danda'a. Gama kan biraan namoota wajjiniin hiriyoota uummannu wajjiniin walitti dhufeenyi nuyi goonu haasaan nuyi wajjiniin haasoof yeroo nuyi wajjiniin dabarsinu
innillee murteessaadha jechuudha. Innillee fakkeenyaaf haasaan keenya haasaa kufaatiiti yoo ta'e, haasaa cubbuuti yoo ta'e, haasaa qulqullummaadhaaf qajeelummaa of keessaa hin qabne yoo ta'e, achumarraan nus kufaatii sana keessatti ofii keenya argaadha kan nuyi deemnu jechuudha. Gara kufaatiitti wal dhufeenyi keenya kufaatiirraa kufaatiitti, kufaatiirraa kufaatiitti nu geessaa adeemaa jechuudha. Kanaaf miidhaa ta'ee argama. Kan biraatiin namoonni irra caalaa yeroo isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti dabarsanii hojii hojjechuu danda'an, bu'aa buusuu danda'anii baay'ee isaa utuu hin buusin hafu. Fakkeenyaaf al tokko tokko akkas jedhee yaada'ani. Anumti ofii kooti yeroo inni Facebook irratti dabarsu waan Facebook irratti barreessaa oolu kana utuun ammaatti jecha meeqa akkan barreesse utuun walitti qabee ilaaleeti kitaaba meeqa ba'aa laataa jedhee yaada jechuudha. So utuun kitaaba akkuman Facebook irra taa'ee barreessu kitaaba barreessuu irra utuun taa'eeti kitaaba meeqa maxxanfamee namoota bira ga'eeraa jedhee yaada. Akkuma kanadha hojii adda addaa hojjechuu danda'anii fi bu'aa buusuu danda'an irraa kan nama kutu yeroo namaa kan balleessu ta'ee argamaa jechuudha miidiyaa hawaasummaa akka malee itti fayyadamuun. Gama kan biraatiin maa'inni afaan Ingiliffaatiin pornograafii jedhu. Pornograafii jechuun kun maalidhaa? Walqunnamtii saalaa suuraadhaan yookiin viidiyoodhaan namoonni walqunnamtii saalaa raawwachaa yookaan immoo qullaa isaanii uffata tokko malee jechuudha. Miidiyaa hawaasummaarra namoonni kaa'an jiru. Dhaabbanni kaa'an jiru. Kun immoo maal fidaa? Namoonni miidiyaa hawaasummaa kana fayyadaman isaaniin ilaaluu yoo jalqaban yeroo isaaniin ilaaluu irratti yoo dabarsuu jalqabanii otoo hin beekini jireenya ejjaa yookaan seebaraa jiraachuu jalqabu jechuudha. Kanaaf gara miidiyaa hawaasummaa yeroo dhaqan kan isaan barbaacha dhaqan suura sana ilaaluu, viidiyoo sana ilaaluudha kan isaan dhaqan. Kun immoo jireenya dargaggootaa baay'ee balleesseera, baay'ees balleessa fuula durattis miidhaa guddaadha kan inni fidu jechuudha. Kanaaf miidiyaa hawaasummaa namoonni fayyadamanii keessumaa kiristaanonni fayyadamanii isa kanarraa baay'ee of eeggachuu, baay'ee of qusachuu irraa fagaachuu danda'utu irra jira. Miidhaan isaanii kan biraan yeroo dheeraa waan irratti dabarsanii fi yeroo dheeraa hojiituun hojjetiin turu, yeroo dheeraa hojiituun hojjetiin waan turanii fi maddi galii isaanii hin xinnaata. Warri kaan immoo fakkeenyaaf gara biyyaatti deemne yoo ilaalle miidiyaa hawaasummaa kana kan hin fayyadaman maallaqa baasaniiti jechuudha. Horii baasaniiti. Biyya kanaallee al tokko kaffalteennaan paakejii isaa al tokko kaffalteennaan ji'a guutuu itti fayyadamtes fayyadamuu baattes wal qixxeedhuma. Biyya keenyaa garuu hagati fayyadamte maallaqa nyaataa deema. Kanaafi maallaqallee garmalee balleessuudha kan inni ta'u jechuudha. Humnaa ol yookiis haga barbaachisu ol yeroo itti fayyadamtu miidiyaa hawaasummaa kana. Gama kan biraatiin immoo yaada keellee jeeqa, yaada keellee adda adda kukkutuu danda'a. Fakkeenyaaf barataan mana barumsaa keessa taa'ee, kutaa keessa taa'ee utuu barsiisaan barsiisu miidiyaa hawaasummaa kana keessa seenee ilaaluu danda'a moobaayilii irraa. Yookiin immoo utuma barataa jiruu feesbuukii irraa ergaan itti dhufuu danda'a. Yookiin tiwiitarii irraa ergaan itti dhufuu danda'a. Yeroo kana yaadni isaan faca'aa jechuudha. Xiyyeeffannaan barnoota irratti qabu barsiisaa isaa hordofuu dhiiseetu gidduutti immoo gara feesbuukiitti gara tiwiitariitti deebi'a, gara miidiyaa hawaasummaatti deebi'a jechuudha. Sun miidhaa inni qabu keessaa tokkodha. Waldaa keessatti illee namoonni akkas godhan jiru. Namoonni waldaa keessa ta'anii feesbuukii fayyadaman jiru, tiwiitarii fayyadaman jiru, yuutuubii ilaalan jiru, wantoota adda addaa miidiyaa hawaasummaa kana waldaa keessa ta'anii kan fayyadaman jiru. Yeroo kana jarri qaamaan achi ta'anii jirurraa kan hafe wanta waldaa keessaa darbaa jiru ergaa waaqayyoo yeroo sana dabarsaa jiru isaanitti dubbataa jiru dhaga'uu hin danda'an jechuudha. Yaada isaanii adda faca'aa waan ta'eef. Gama kan biraatiin
Yaa maatii keessatti rakkoo guddaa fiduu danda'a. Maatii keessatti rakkoo guddaadha kan inni fiduu danda'u. Rakkoo akkamii fida yoo jenne fakkeenyaaf ijoolleen miidiyaa hawaasummaa kana irratti yeroo isaanii dabarsu yoo ta'e haadha isaaniif abbaa isaaniif yeroo kennuu hin danda'ani. Kanaaf ta'anii haadhaaf abbaa wajjiniin haasa'uurra yeroo hundumaa moobaayilii isaanii irratti yookiin aayipaadii irratti yookiin kompiitara irratti yeroo isaanii dabarsuudha. Haati manaa yookiin abbaan manaa lamaan isaanii keessaa tokko miidiyaa hawaasummaa kana irratti yeroo isaa humnaa ol kan dabarsu yoo ta'e yeroo haadha manaasaaf kennuu danda'u yeroo isheen abbaa manaa isheetiif kennuu dandeessus wal madaaluu danda'aa jechuudha. Yeroo abbaan manaa argachuu qabu yeroo haati manaa argachuu qabdu miidiyaa hawaasummaa kana duraa fudhata. Yeroo kana walitti bu'iinsa guddaatu jalqaba walirraa fagaachuun dhufa. Lammaffaa jibbatu uumama sana booda walitti bu'iinsi guddaan uumameetu sababii kanaaf qofa gaa'elli isaanii kan diigamu namoota baay'eetu jira. Lamaanuu miidiyaa hawaasummaa kan fayyadaman yoo ta'e wal hubannaa qabaachuu danda'u. Lammaffaa lamaanuu ta'e tokko yeroo fayyadamanii haki isaan fayyadaman safara qabaachuutu irra jira jechuudha. Haga yeroo maatii sarbu yeroo maatii saamutti ta'uun irra hin jiraatu. Haga haadha manaa ofii haasofsiisuun yookiin abbaa manaa ofii haasofsiisuuf yeroo kennuuf hin dadhabamutti ijoollee ofiif yeroo kennuun amma dadhabamutti ta'uun irra hin jiraatu jechuudha. Kanaaf maatiillee baay'ee walitti buusa, maatii baay'ee jeeqa, maatii baay'ee diigeera. Haga ammaatiidhaaf fuuldurattis hin diiga itti fayyadama keenya irraa kaase. Kanaaf kiristaanonni akka kiristaanaatti jettee waan na gaafattee fi kiristaanonni itti fayyadama miidiyaa hawaasummaa kanaa yeroo fayyadamanii tokkoffaa walitti dhufeenya nuyi waaqayyo wajjin hin qabnu akka inni hin miinetti ta'utu irra jira. Lammaffaa walitti dhufeenya nuyi gaa'ela keenya wajjin hin qabnu hidhata gaa'ela keenya wajjin hin qabnu akka hin miinetti ta'utu irra jira. Walitti dhufeenya maatii keenya akka hin miine ta'utu irra jira jechuudha. Yeroo miidiyaa hawaasummaa kana fayyadamnu immoo bu'aa buusuudhaaf fayyadamuutu nurra jira. Bu'aa irraa argachuuf fayyadamuutu nurra jira. Keessattuu akka kiristaanaatti hojiin keenya namootaaf dhugaa ba'uu waan ta'eef waa'ee mootummaa waaqayyoo labsuu waanta ta'eef carraa arganne hundumaatti yeroo hundumaa carraa argannetti akkaataa inni itti bu'aa buusuu danda'utti wangeela namoota biraan ga'uutu nurra jira. Jaalala waaqayyoo achirratti hiruun nurra jira. Sagalee waaqayyoo waan inni nurraa barbaadu, waaqayyoo waan inni nurraa barbaadu achirratti hiruu namootaaf qooduu danda'utu nurra jira. Sana yoo goone itti fayyadamni miidiyaa hawaasummaa keenyaa kun namootaaf bu'aa buusaa, nuufis bu'aa buusaa, ulfina waaqayyoofis ta'a jechuudha. Kanaaf ulfina waaqayyoof akka itti fayyadamnudha kanan gorsu gama kanaan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa karaa addaan fo'ameen turtii keessaniif galatoomaa isiniin jedhaati. Paasteriin yeroo keessan irraa fudhattanii biizii akka taataniin beekaa. Barumsa keessanii wajjinis yeroo keessan irraa fudhattanii turtiin wajjin gootaniif hedduu isin galateeffachuu fedha. Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin Waaqayyo isin haa eebbisu. Kadhannaa dhumaa godhanne sagantaa guyyaa har'aatiif qabnu asirratti xumurreetiin jenna. Toleen kadhannaa. Si galateeffannaa ulfaataadhaaf ulfaataa kan taate amanamaa waaqayyo abbaa keenyaa jaalala kee ta'an dhagaa irratti akka jiraanne immoo waa'ee keetiif waa'ee dubbii keetii akka dubbannuuf carraa waan nuuf laatteef galanni siif haa ta'u. Har'a waa'ee miidiyaa hawaasummaa waa'ee teknooloojii harka keenya keessa jiruuf itti fayyadamnu irratti nu barsiisu waan jaallatteef galanni siif haa ta'u. Kan nuuf laatte carraati nuuf laatte kana itti fayyadamuudhaan waan ulfina keetiif ta'u raawwachuu akka dandeenyu nuufis bu'aa kan buusu namoota kan biraas gara mootummaa keetiitti kan harkisu akka ta'uuf nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aatiif qabnu asuma irratti raawwanneetiin jenna. Hanga torbaan walitti deebineetiin jennuuf hundumti keessaniyyuu nagaan nu turaa kan isiniin jedhu. Ani Rooba Abrahaamii ogeessa teeknishaala kaameraa kan ta'e beekaa baquuxa wajjin ta'uudhaan Waaqayyo hunduma keessanuu isin wajjin haa jiraatu.